ayyama rabbiitiin gama herregaatiin nama jabaadha dalagaa jirtu kanarratti waan gammadeef waaqni umrii ammasii kenne caala akka dachaasiif godhu isa kadha muslimtoonni asitti argaman ammoo gaafii kiyya jalqaba irratti akka gaafadhu na hayyamuu isaaniitiif isaan galatoonfachuu barbaada ani hinduu waan ta'eef baaguwaa digiitaa fi raamayaan dubbiseera mana sagadaas dhaqee ture haa ta'u malee soddaan kiyya muslima waan ta'eef quraana naaf kenne quraanas yeroo lama dubbiseera ammaan quraan hordofaa jira jedhee ifaan ifatti dubbachuun hin danda'a du'aayiwwan jiran gara ingiliffaa jijjiiruun itti fayyadamutti jira maqaa rabbii akkaan mararfataa fi araaramaa taheen uumaa jiraachisaa fi tursiisaa addunyaa kanaa mootii guyyaa qiyaamaa awwaan kana yeroo hedduu yeroo 30 yeroo 50 dubbisutti jira yeroon osoo na hin daangessin rabbi kadhachuutti jira saniin ammoo hedduu gammadaadha gaafiidhaan deebisaa argachuu dhabeef madda galii kiyyaati hangama herregaatiin cimaa waan ta'eef waan stock market jedhamu irratti qorataa teknikaati dalagaa gabaa kanarratti waan future and option jedhamu nama cimaadha gabaa stock jedhamu kana namni asitti argame hundi waan beeku natti hin fakkaatu beekumsa herregaatiin cimaa yoo taate akkaataa waatti dalagdu yoo kabeeytu xumura ji'a irratti yeroo hunda bu'aa argatta dalagaan kun tapha herregaati namoonni hedduu waan kana hin hubatan dalagaa akkanaa kanarraa galii argataa jiraachuun hayyamamaadha anama maallaqa argataa jira uf duras argachuun hin danda'a wanti kun waggoota dabre sadiif na cinqaa ture awwaan dogongoraa dalaguun fedhu wanti kun dogongora yoo ta'e ifirraa dhiisa gara dalagaa barsiisummaa deebi'uu danda'a alhamdulillah that's a very good question and I appreciate that after obboleessi gaafii gaarii gaafate egaa raamayaanii bhagavad gitaa fi kitaaban hinduu dubbiseen booda quraanaas yeroo lama dubbisuu isaa dinqisiifachuun barbaada waan quraana irraa dubbiseenis walii galeera soddaa muslimaatis qaba akkasuma gama herregaatiin nama cimaadha anis gama herregaatiin nama cimaan ture kutaa tokkorraa kaasee hanga 9 fi 10 always back the price without saying sir mind-boggling memory I've never seen person like you and if God grace I will be at your place yoo si rakkisuu baadhe annama akka keetii waa sammuutti qabachuu danda'u hin agarre fedha rabbiitiin bakka keessan dhaabbachuu fedha inshallah dura gaafii isaatiif deebisaa kannee gara dubbii isaa kan xumuraa dhufa gaafii isaatiin wal qabatee namni kun gabaa stock market jaamu keessa jira wantoota feature and option waan tokkoof duratti gatii fi barbaaddetti karoorsuun gurguruu yookaan bituu jaamuutu jira ati herregaa fi xiinxala irratti nama cimaadha kanaafuu xumura ji'a irratti yeroo hunda bu'aa argachaa jirta kanaafuu gaafiin kee maallaqni argachaa jirtu kun haraam immoo halaal kan jedhu gabaa stock jaamuun wal qabatee akka jiru sanitti haraamii miti waan isa keessatti hojjettuutu gama islaamummaatiin ilaalama islaamummaa keessatti wanti haraam jedhame ribaa yookaan dhala quraanni bakka garagaraa 8tti dhala nyaachuun haraam jeebsee jira suuraa al-imraan suuraa 3:130 irratti suuraan isaa suuraa 4:161 suuraa al-baqaraa suuraa 2:275 276 irratti yaa warra rabbitti amantan rabbi sodaadha yoo muumintoota taatan dhalarraa waan namarratti hafe dhiisaa jedha warra ribaa hin dhiisneen ammoo rabbi suuraa al-baqaraa suuraa 2:279 irratti yoo waan kana dalagaarra oolchuu diddanii ribaa nyaattan lola rabbii fi ergamaa isaa irraa ta'e beekadhaa jedha kanaafuu ribaan waa hojjechuun dhoorkaadha haa ta'u malee gabaan aksiyoona stock market hanga murtaa'eenis ta'u seera gabaa islaamummaaf keessaa qaba baankii irraa maallaqa liqeeffachuurra nuti waliin taanee gamtaa uumnee hojjenna sababni isaa seerri baankiidhaa nama dureessa ta'e haalaan duroomsee hiyyeessa ammoo ni hiyyoomsa wantoota hamaa ta'an hawaasa keessatti babal'isa wantoota akka qumaaraa farshoo irratti akka hirmaattus jajjabeessa sirni islaamummaadhaa adda baankiin islaamummaattis adda islaamummaan bu'aa fi kasaaraa walqixa qooddachuu ni jajjabeessa stock market keessatti aksiyoona bitatta kanaafuu miseensa warshaa sanii taate jechuudha parsantii tokko tahee 5 tahee 0.5 tahee ni argatta kanaafuu bu'aa fi kasaaraa walqixa qooddachuun islaamummaa keessatti ni jajjabeeffama kanaafuu warshaa aksiyoonaa keessa hojjetta taanaan sirni achi keessa jiru yoo seera shari'aa kan hin faalleessine ta'e yoo aksiyoona warshaalee farshoo oomishanii hin bitin aksiyoona warra dhalaan daldaluu yoo hin bitin aksiyoona warra zinaa irratti hirmaatanii yoo hin bitin rakkoon qabu dhaabbilee hammeenya hawaasa keessatti babal'isan kanneen akka farshoo dawaalee sammuu namaa dochan dhaabbilee zinaa babal'isan tarii dhaabbilee filmii fi kanneen kana fakkaatan yoo aksiyoona dhaabbata kanneen bitatte haraamta lammaffaan yoo oduu facaasuu keessatti hirmaatte suni qumaara beekta gabaa stock market jaamu keessatti namoonni meeshaa bitanii daqiiqaa lama booda ammoo deebisanii gurguran sunis odeeffannoo qaban irratti hundaa'eeti qumaara dalaguun islaamummaa keessatti dhorkaadha gabaan akkana ta'e jechaa nama oduun sobuun hin ta'u kanaafuu stock market gaarii yoo ta'e waan gaarii yoo dalaydu nama soradhu dalagi anu stock market keessa jira
So you're not qabxii an si gaafadheef deebisaa naa kennaa hin jirtu an waa'ee future and option jedhamu si gaafadhe meeshaa qarshii 100 amma qarshii 10 bittee waggaa hedduuf eega tursiisteen booda gurgurta years together. Yes, sir. Eeyyan itti dhufutti hin jira. Deebisaa waan tokkoo qofa sii kennuurra guutuu isaa deebisuu wayya jeeti. Gara gabaa future and option waan tokkoof duratti gatii fi barbaaddetti karoorsuun gurguruu yookaan bituun aksiyoona sanirraa hamma murtaa'ee amma bittee yeroo dheeraa booda nama biraatitti gurguruu wantoota jaamantu jira. An akka kee nama dalagaa cimaa ta'us baadhu waa'ee kanaan hin beeka. Wantiif duratti yaadamaa godhamu dhorkaadha. Gabaan margin trading jaamu maallaqa liqeeffachuun waan dalagamu hamma murtaa'ee wantoota akka real estate irratti ni hayyamamu. Parsantii 10 amma bittee itti dabalaa deemuun ni danda'ama. Sababni isaa mana san kafaltee fixuudhaaf yeroo dheeraa sitti fudhachuu mala. Waggaa 2 keessatti kafaltee fixuu qabda. Amma parsantii 10 kafaluu qabda. Parsantii 20 immoo booda kafalta. Hammi isaa dabalaa deema jechaa gurgurattee rakkoon qabu. Haa ta'u malee gabaa aksiyoonaa keessa wanti akkasiin jiru. Gabaa fiichar irratti wanti akkasiin jiru. Meeshaa saniif harkaa waan hin qabneef jecha maallaqa hamma murtaa'e kafaltee namni biraa immoo si gargaaree yoo gatiin gad bu'e immoo waan hedging jaamu fayyadamta. Hedging beektaa? Kasaaraa kee wal madaalchisuuf kallattii lameenitu dalagu. Wantoonni kunniin islaamummaa keessatti hin hayyamaman. Haa ta'u malee istook qulqulluun wanti ati dalaydu sun waan islaamummaan hayyamamu taanaan ni ta'a. Akka ati jettetti wanti maallaqa guddaa namaaf argamsiisu kun yoo islaamummaa keessatti hin hayyamamne ni dhiiseetti. Kanaafuu maallaqni ati argachaa jirtu kun yoo maallaqa nagayaan taane dhaabuu qabdi. Wanni nu yaachisuu qabu nagaya dachi tanaatii fi akhiratti argannu ta'uu qaba. Nageenya addunyaatti aantutti argannu nageenya akkaan dheeraadha. Kanaafuu ati waan halaala argachaa jirta taanaan addunyaa tanattis waan gaarii argattee akhirattis ni argatta. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa tanaaf akhirattis akkas milkeessuu fi nagaya si taasisuun si kadhadha. Deebisaa siif kanne jeetii yaada. As well as in the akhirah, the next one. Hope that answers the question. Thanks for galatoomne yeroo naa kennitee deebisaa quubsaa naaf kenniteef galatoomne waan naan jetti seeraan hordofa galatoomne. it strictly, sir. Thank you.